نوفين وليرة فدا زور جدي اللالوان كيسا بيتو كيسا قبتنا مالاتي كيسا بيتو كيسا قبتنا مالاتي لان كيسا هي هم بيتني فأكسا صفتني يجور كيسا فهم بيتني فأكسا صفتني أنا حتى تنيلا بروتنا قبهي أكبر بالت أباك يانك نيو جدي أبانك يا برود آبيتيني فكاتا أكسات إنك دندا أرجعني فكاتا أكسات إنك دندا برود آبي يجور إنت الأونلاين يرتي نكاح قدمت إنت الأونلاين يرتي نكاح الرابو ومتيان أرجعني إنت الأونلاين يرتي نكاح قدمت أونلاين يرتي نكاح الرابو كام في سوداني دافي بنغالي بقولتو يوكان أمو باران دانا ما بقولتو متيان يجور أسماري وتلا كيساتي متيان but asmari utela kesa wanno utela kesa arrabattu miti jechuudha eenyu na beeka cadhisanii jedhan ammoo wallahi amalleeran deebee dubbadha madaan kiyya kun madaa guddaa ta'een dubbata hamzaa san keessaan itti himee ture hamzaa jedheen dubbii tana naa baasi ila waliin haasoftanii waliin taattanii naa barreessee jennaan baba welcome ana dhufu dubbii tana naa baasi jedhan isuma saniin ila isuma oromoo namni biroo itti hinaasofne isatu itti haasa'edhanii nama birootittis gaafii ta'e san ittuma dhiise dubbii tana naa baasii gaafadhuuti intalatti tana situ waliin haasa'aa dubbii tana naa baasiin jedheen hadda sammaalachi kaayetiin viidiyoo deemee hojjet ammas deebee gastii keessa fideen akkana godhata. وانو في ماشي رياضة كتر وانو في وانو في واسي كافة شيء رياضة أما نما قد دارس كتر يعني جتوني ريفاني أنا قد في شيء قد كايرون جلوساني من أكني أفتو دقيقة ملام تبدا yoo namni tokko namni kan keessi qabatu ka danda'u taate si qabanna yoo immoo lakki warri namni keenya qabatu hin danda'u jette atillee akka feete haasoo dandeessa. Irra guddaan sirraa rakkina hin qabu namni rakkina irraa qabu sheekota kaayiroo keessa jirtu manguddoo fi ulamaa fi warra beektota artistoota Oromoo aktiivota Oromoo ofiin jedhu kanneentu rakkoo qaba. Jarri amma ani viidiyoo as baafina halaalanii namni rabbi tokkichaayyuu bakka itti komatanii bakka itti komatanii jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noorin. Maaliif jira? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maaliif san jira? Nagatta tamare balleessaa nama biraatiin ammaal balleessee. No, sheeka nama biraatiin nama qatta odoo hin taane odoo dandame kaayiroo hundaanuu isin gaddeemeetanii. Dinaabaa kiyyeessinii miti. Namuma jedheen qabaadhisa isin amma dubbadhaa adda dhiifama guddaa. Yoo jechaafin jedhe yaada wal hubataa deemnu. Anamma waayitaa sheekotaa fi qeessotaa fi manguddoo kaayiroo keessa jiru komadha yoo jedhu nama tokkoof badii namni inni sheeyinoonni sheekonni dalaydotee badii kashilabbeen karaa deemtu dalayduuf jara komadha. Aadaa qabna shari'aarra jira safuu qaba ilmi namaa kuni fakkeenya wanni kun gidee lamaa sadii wanni akkanaa kun yoo deebi'e yoo haati faatee rakkina qabaatte haadha faatee qabanii afaan isii akka miidiyaatti baane godhuun dirqama aadaa Oromoo keessattuu aadaa Oromoo keessallee aadaa Arsii aadaa cimaa dirqama kun aadaa Oromoo mi'aafachaa akka Oromootti yeroo hundaa yoo waa hannaa deemnu beektaa akka aadaa Oromootti jedha wayita wal hannuu fi wal zollomuu deemu akkuma aadaa keenya aadaa Arsittuu haasofname aadaa Arsitti noorin dubartiin taggabbaatee miidiyaa irratti argitee miidhamtus miidhamuu baattus dubbatuun noorin dubartiin nuuf warqiidha akka aadaa keenyatti dubartiin kabajaa guddaa qabdi. Dubartillee nuuf kabajaa guddaa qabdi yoo si qabatuu danda'e uummanni Oromoo yookaan uummanni Arsii akka intala Arsii takkatti yoo aashitaan dogoggora hamtuu dalayde isii wajjin deemtee waa takka hin dalagin kan si dhiisee aashitaa jala deemes Oromoodha kan si xiqqeessee aashitaaf kabajaa kennullee Oromooma jazama sii godhu kan aashitalleef deebisa kuni waan shakkii qabu miti wama sirratti ragga dalagamee isinleef deebi'a. Wanni isin iddoo kana geet anaaf isin obboleetti anaaf isin ilmaan Arsiiti nu ganda takka wal kabajuu qabna wal hin kabajina dubartiin agoomii wal kabajita isaa salaatu wasalaam nabiyyiirra akka nabiin rabbi argitee nurra kaayettu afur fuudhan hun jennaan afur fuudhannaan sadii nu wayyamu diddani eessan gidee wal fuutan walii galtanii waliin haasamuu dandeettan isin sirratti jaaladhatte Hamzaan nama hin jiru addunyaarra nama bareedaa jettee bakka dhiisif hin dubbatinlee dhiiftu yoo ta'in waan isaaniitu hin dubbatin tuffadhu bira kuti wanni nu jennu tuffadhuuti bira kuti. Hamzas ol kaateef kabajaan kenniniif aashitalleef kabajaan kennin. Heerumuu barbaaddu wallaahi lafa guuta aashita eenyuun waan ofii namni haasaa kan kennu dhibaadha haasaa keettu argitee qaldiidha haasofni kee yeroo hundaa waan ati barbaaddu waan ati feetu wallaallee califne malee namni si fuudhu lafarraa dhabameeti. Waa barbaaddatiin dhabde immoo kun hin jiru waan adda addunyaa gubbarra hin jirre haasa'iniiti
yoo dandeesse nama kan kee dhageeffadhu wanni garaanu nyaatu warra ammareef maqaa dhooftan sun lubaafti jedhee kumaatamaan dhaabatee eegu jiraami. namni ammareefu maqaa kaastu sunni Jadabi wanni godhuu barbaade bismillahirrahmanirrahim ani tabaraatitu na keessa jira malee yaada haarawaa kana ka'ee kana guban qabu har'a salaata asraa booda sheenaa sirna bilbilanii ijoolleen takka wadhattee jaalilatti mana haqiiqaa utuma sirra jiru viidiyoolee sa'aatii hordofuun qabu yoo namni natti hime malee waan tokko hin dhageenye wallaahi lasi amma gurra kiyya cufa wallaahi hin dhageenye sheenni natti himana sheenni natti himnaan galgala kana isin dubbisa zoomi marratti ijoollee takka wali qabnee araarsinaa jennaan hayyee rakkinni jiru jee daruurii isin malee namni ijoolleen illee nama biraa daan sodaattu jennaan laa rakkinni jiru abshiraa nama isin dhibe keessaan natti himaa yoo ati baadhee isin dhibe qaamaan bira dhaqaa natti himaa jeeni birma dhufe ammaan obboleeyyan kiyya namni 1,500 as jirtan ulfaadhaa galatooma warri gastiirra jirtan illee galatooma jechuu barbaada dubbiin illee maal akka ta'e hin beekniyan asirratti illee gaafachuu illee barbaada ka gara gaafatamee dogongoraan dabrame ka gara asirratti haasamee dogongoraan dabrame mucayyoon tuni mucayyoo kabajjaa qabdu mucayyoo namoota gurguddaa biratti illee biyya kanatti illee kabajjaa qabdu agarteetti illee namoota gurguddaa akka nama guddaati kabajjitee ulfinna illee gootee fi eentu nama guddaa jettee gaafattee ziyaaraa illee gooteettuuf kanamni biyya kana keessa waggaa 10 jiraate nuu hin godhin nuu gooteetti illee mujatti sirnya qabdullee maraattu haqiiqaa aanaan biyyaan illee naannoon illee naannoo tokko illee oonummaan illee isin martuu foon kiyya intala maatii illee beennullee asirratti illee barrillee mara isaaniitu ammaan gabaabsineetuma isin martuu dubbiin akkennaati an telefoonaan bilbilee fi rakkoo jiru isiillee gaafadhee taan illee lakkoofsa gurbaa irraallee fuudhee gaafadhee dubbii isaanii anin fixa asumarra gabaabsaa atillee gara tapha keetiitiif gara haasaa keetii deem dhimma jiru inshaallah ansaa 24 keessatti waan jiru inshaallah ana isin beeksisa amma kanaa ol gannuun baasinaa ijoollee teena dubbii isaanii gadi hin baasinaa dhimmi akka nama dhaggeeffadhetti viidiyoo tokko addaa gawaan san dhaga'e galgala kanarra deddeemee dhaggeeffadhee nama biraati mammaaka intaloo elemtuu qabattee gaadii qabattee harree dhaltii bira dhaabattu kam yoo dubbiin kanaan dura qoosaanillee haa ta'u haati faatee taamzaa jedhanii yoo dhimmi ammoo keessa akka waan ijoolleen sikkoo gaaf keessa dabreellee ammoo reefuu gadaan jedhee aadaa guddaa aadaa jabduu takka qaba manguddootatu jira lubbuu namaatu aga rabbiin ulaaffise isiin karaa kamiinuu akka miidhamtuun barbaadu amma asuma gabaabsaati dhimma miidiyaa irraa dubbiillee walumaan nakkennaati inshaallah waan mee isii dhibee telefoona bilbilee fi gaafadhee adda baafadhee warra kaanitti illee bilbilee adda lakkoofsa fudhadhee mucayyoo irraa ashit illee lakkoofsan qabu Allah namaa makadhee fixuu biyyi qofaan isin beeksisaa ijoollee teennaa kana kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Galatooma ustaaza keenya wallaahi dubbii. Yoonni isiidhaa illee dhiisii jedha.
dubbanne utuma isiin gaafanne waadaa isinii gala. خلاص نقول سنوات في سكة أجر نموتيانو تيوكو نما بيكو كابنات حبيبي abdii kin gitakkanaa kennime ustaada dubbiinaa kennaa akka aadaa oromootti naa kennaa jedhanii dubbiin kenninuun hin jirtu ni kenninaaf waa hunda kennu wajjin kenninaa fi akka aadaa namatti nam tokko ulamaa qabaachuun kunuu kabajaadha. Ulamaa kabajuun immoo ulfina guddaadha. Manguddoo barbaaduun immoo rakkina furachuudha. Rakkina san argitee kan miidhames kan nama miidhellee akka argitee dhugaan isaa baatuuf wanni namni barbaadu. Fakkeenya was gubbaa teennee agawoo duraa osoo san ashiitaa arrabsinee Hamzaa ol kaasutti hin jiru. Waan ofiitti dubbannee Hamzaa xiqqeessaa hin jiru. Garuu akka ilma namaatitti akka argitee namummatti waan ummanni Oromoo kabajaa qabu tokkotu jira. Kabajaa san xiqqoo ummanni ollaana jiru kun yoo walitti bu'u cabsa. Wanni sun dogoggora. Haala amma nu keessa jirutti haala biraa keessa jirra malee haala xiqqoolee sammuu akkanaa kanaan miti. Akka nama manguddoo hin qabne, akka nama sheeka hin qabne, akka nama ulamaa hin qabne, akka nama dhugaa namaa baasuu hin dandeenyetti wal xiqqeessinu namatti dhagama. Hamzaani akka dubbii itti kennutti Hamzaan nurraa haa qabamu, Hamzaan nurraa argitee haa adabamu. Inni kun soddaadha. Intala Oromoo takka walitti qabee walitti buusuu hin qabu. Dubbii fudhadha. Haqaan laala ammoo haqaan laalatiiti. Dubartoota hundaayyuu Hamzaan abbaa manaa ta'ee utubaa ta'ee yoo hin jabaatin yoo mana qabatee hin dhaabbatin yoo garaagaraa kataa kutaate nama wal fichisiisa. Hamzaan wani nu orgaqeetati ijoolleen as keessa jirtu ijoolleen afran qallollee xiqqoo ammaanuu waa barruu wayii argee ture akka nama gandaan nu haasofnetu akka ta'e Hamzaan ganda keenya Oromoodha. Ilma Oromooti. Arsiidha. Harargeedha. Booranaa ilmaan Oromoo tokkooti. Diina kennaa miti. Warri akkasitti afarsuu barbaaddan miidiyaa gubbatti. Garuu jabaachuu qabaadha. Akka ilma dhiiratti kan jedhu jabaachuu qaba. Ijoollee obboleen tiyya fuudhuu rakkina hin qabu. Baga fuudhee jabaachuu qaba. Walitti buusuu hin qabudha. Kan hojjechaa jiru. Sheeka kennanii wanni ani sheekota kaayiroo keessa jirtuu fi warra argitanii nuti beektoota ofii jedhu warra akka ammaa aslii reedii kanniin mubaarak kanniin itti quba qabaachaa ture. Maaliif namni wal beeku kun walitti qabee wal hin miidhu. Yoo dhugaadhaan sabaa dhaabbatan osoo namni walitti hin fuune dafee bishaan itti naquun barbaachisaadha. Hin turtaniif kana jechaa ture. Laala fi dhugaa jirtu qabaatii argaa haadha faatee namni hunduu akka hin beeknetti jira yaadu. Namni hunduu Hamzaa wal fuudhanii osoo hin ta'in wal fuudhuu booda irraa hin oolu kan jedhu namni hundi ni beeka. Akka itti wal biratti argine jecha. Yookaan immoo akka aadaa namaatitti ilmi namaa tokko waliin jiraate maafi wal fuudhuuf wal jalan deemu. Sunillee namni akka itti hubatu dandatu jira. Kanaaf nagaa jaalala kaleessa waliin qaban sani nagaa Oromummaa waliin haa qabaatanii holola walirratti hin oofiniiti dhugaa jirtu laalatiitti akka wanni kun nuti gadi hin deebine bakka itti godha. Yoo immoo dadhabdanii jettanii silaa goonni onlaayinaa irraa kun nama fedhe waliin deebisa sani akkasumatti isinitti deebina isin dubbite isaan isin kennine ani gara kiyyaa haadha faatellee bakka bu'ee kenna haati faatellee arsii ilma arsiitii fi dhiira arsii dabritee waan fete haasa'uu hin dandeettu yoo dhugaa dubartii taate. Kanaaf isinii kennina laalaa isiniin jedhu. Ana ma wani refu arafa da din jaddi shi dubbatini as gubbatti haasofni jechuu barbaada. Jazakallahu khairan. Wanni jedhamti maal jedhata? Wanni refu arafa da din illee as gubbatti dubbatini dhiisi jedhuufi ashitti amala isiin beeku. As gubbatti chilaalee argamale amala isii maal nama akkamii akka taate nama amalli isii nama akkamiitii hin beeku. Maaliif akka intala Oromoo akka intala Arsee taate ni beeka garuu maalinatti isii hin beeku. Garuu haadha faatee amala isii beeka. Nama akkam akka taate nama guddaadhamoo nama gaariidhamoo nama garaa waa nama qabu taate hin beeka. Garuu jara lachuu amala guddiyanne. Ija murgaatii fi ija bitaati. Laakiin garuu wanni ana haadha faateetiin calliseedhe amala isii beeka. Osoo anillee itti ka'e osoo anillee arrabsee haadha faatee waan kana nu fixa. Nama iyyuu walitti finnee finna osoo hin jedhani wallaahi billaahi waan ofiin irraa cuftee hin baate. Ni beeka amala isii. Waan kana ta'eefi jarri marri nu obboleeyyanii kun abbootiin teenya warra dubbii kana eega hin finna ittan dubbii kana fixaatii ijoollee tana walitti araarsaati karaa nagaatiin جزاك الله خير كل فات أقرأتهما شالتو وين نجا سلاتو في مكية من سر رباتنا مرست وهون ده شال آمين جري آمين وامتو سنجالين آمين خلاص ساعتي كنا راقبت أتمنى مجنة كنا أسمر النبي أجندة كنا يوم من اللي ستكاسي ونم من اللي ميرا كيسي قال شوفوا برس أصبر دافي أنا توقعت في طول عليه ورزوري بودا إن شاء الله ونجينا ورب جنب
Garbabaan obseetuma osoma jedhise barkaleessa bara ustaas Naasir Nuuraa as keessa seenanii dubbatanii haasayanii dubbii qabanii nama 8,000 irratti bar waan kana ni jira nama kana hin baasu jettee dubbii kana ni beektanii usuu biyya keenya taate sadarkaa lubbuu gayaa jechuudha. Sadarkaa namni nama jibbu namni akka bineensaatiin nama dheessu gayaa jechuudha wanni kun argitanii. Sadarkaa ilmi namaa nama jibbu gayaa jechuudha. Waan fedhe osoo ta'eeti mee rabbii keessan sodaadhaati dhufeetiin Sheek Riyaadi waan akkanaa dalagan jedhani wallaahi wabillaahi watallaahi warabbil kaaba jedhee usuu an dubbadheeti dubbiin tuni usuu margi lafaa kun kan irra dhaabatan kun afaan beeku ta'e marga lafaa kana dallansiifti. Argitanii anatu haadha faatee ta'ee fi yookaan waan dhufii ta'ee fi Oromoo ta'eedhaa fi dubbiin tiyatuun gadi qabamtee gadhifamte malee sila hin jiraa miti hangana hin cabsaniin ture jechuudha. Hangana hin laaftu ture jechuudha. Argitanii dubbiin naan jedhamte tun. Amma cokamini cokamallee bakkuma wayitis cokadha. Amma dubbii tana miira keessaallee bahi wallahi dhugaa jirtu sii baasa inshaallah. Yoo dadhabe jedhee Oromoo gaadha. Garuu hin dadhaba jedhee hin beeku inshaallah. Wallahi sii rabbiin kana. Akkam isaan godhatan kana godhachuu danda'a baaba keessanii akkam isaan godhatan kana godhachuu ni danda'a sirra akkam isaan godhatan kana wallahi wabilla godhachuu ni danda'a. Keerii nama tokkoof dhabee diqqaaf keerii dhabee guddaaf keerii dhabee akkana ni goggodhadha ila akkana akka suuraa televiiziyoonii keessa argitanii akkana ni godhadha akkam isaan godhatan kana jechuudha. Argitanii isuma kana hin tuffanne kaleessa itti barreessee dinaa barreessee galgala na jennaan itti barreessee maarree lama jedhee waanaan jedhee jennaan maarree lama bareeda dubbii kana naa baasiin jedheen si waliin haasoftii dubbii kana eenyu bichaan akka jedheen barbaadaa dubbii kana naa baasiin jedheen adda dubbii kana eessa kaayeetiin cinaan akka dhiiraa cinaan akka dhaltuu godhataa sirra taa'ee. Alafaate jecha sheekotaaf dhiisi dubbii abbaan manaa utubaa yoo jabaate alafaate. Wallahi hadda obsee baaba wallahi hadda obsee gadhisee boru rabbina haa gahu boru abadan wallahi albee osoo duuba saniin irra dhaabanii laatanii waan jedhe waan dubbadhe lubbuutii yadhaba. Albee asirra irra dhaabanii yoo jiraatan hanga liqin san keefu jannatatti waan dubbadheetiin lubbuutii yadaba. Malee ani hin dhiisu. Artiidha foon bichaa hin qabu anila. Foon bichaa badda dandeemu. Foon kiyya kana keessa lafeetu jira. Lafee na rifattuuf lafee na quuxuuf as keessa jira jechuudha. Lafoon qofa baadhatee hin jiru. Ulamaatu as keessa jira. Ulamaa kabajuun tokkoffaa sheeka kana si qullaa kee jiraate otoo hin ta'in ulamaa guddaa kabaji yaada kennallee aadaa kennallee kabaji. Nagahee jira amma ollaanni kanarraallee ebeluun kabaji ka jedhan usuma guddaaf xiqqoon asirra jiru ila usuma guddaaf diqqaan sheekinillee beekaanillee diqqaanis guddaanis asumarra jiru. Oromoo kaleessa waa 99 na baxaabataa turan baabaani beektan jechuudha. Waa 99 gaafa duraa dubbii tana dhiisi ukkaamami calqisnaan jedhanii kun Ameerikaa irraa Kanaadaa irraa ijoolleen na bilbilanii tunu suuqanna ukkaamsanii tan bultii namaa diiddu ta'ee maqaan zarii tiyya keessa hin jiranaaf mogga'e jechuudha. Maqaan zarii tiyya keessa hin jiranaaf mogga'ee aamiin jedheetiin cadhise. Haddas tanas dhiisi obsi haa bultu haa turtu yoo kajettan taate anammoo tursiifadhu hin bulchisiifadhu. Tola diddu lola hin diddu jechuudha. Argitanii tola diddu lola hin diddu. Gaafas gadi baatanii qeesiinis sheekiinis ni haasoftani. Hin cadhiftanii jechuudha. Alafaate waan si gaafadha. Waan si gaafadha alafaate osoo sheekaan dubbii meen haa'u saratu yeroo tokko obsame. Qaruma tasgabbooftee dhageeffadhu. Zabii obsame. Guddaa kana dhageeffadhu la bakka tamma tasgabba obboleetti. Zamu obsime alafaate waan si gaafadha. Akka aadaa keenyatti si qabataa jirra. Tokkoffaa sirna aadaa dubartii Arsiituyyuu nu kabaja. Tokkoffaa maqaa nuun balleessina. Aadaa keenya keessattuyyuu nu horii. Nu kabaja. Lammaffaan immoo. Haadha faatee amma qoricha isii anaalan kee harka kaayaatii ittiin ergaa kanaa sanatu tumaaf. Rakkoon qabu sheekuma horii teessanii foon qalamaa rakkoon qabu. Abbaan kiyya kalammataa dirqama abbaan. Ati haadha faatee maal jechuun lottee keessan deebitu gowwaa sabata amma sii لا والله بابا لا والله بالله أنا لا نعم تقو
naman tuqu nama kamuu ni jaaladha nama kamuu ni kabajja hanga danda'ee nama maxxanfachuudhaan ni yaala maraattuu namni maraattuu danda'e lafa mudattiin takka hin beektanii baabaan as keessa ni beekanii asuu jechuudha namni hundi muyatii sanarraa fagaadhu xiqqaa guddaan isii balaaleffatu muyattii isa waliin nyaatee waliin dhuga mana kana keessatti maaliifi maraattuun tun boru fayyuu dandeessi maraattuun ama namni maraattuudha jedhu tuni boru fayyuu dandeetti boru waa ta'uu dandeetti ka jedhuuni ufi qabee ufi maxxanfadhaa jechuudha ufitti jechuudha namni hadha maraattuu haa jedhuun isii waan maraachiseef dhibee isii keessa jiru rabbitu beeka namni irra namaa laalee haasaa jedhee ufitti qaba ka fayyaa qabullee ka fayyaa hin qabnellee hiyyeessallee dureessallee usuu kiyyaa ufi qabee saree karaarra deemtu usuufi qabee natti tolaa jechuudha saree karaarra deemtu usuufi qabee humna qabaadhee nyaachisee saree karaa deemtu natti tola ginammoo gaafa fidhaniitiin akkana nagga gombisanii ka'anii na biraa gadhanii jaartii teessan yookaan ilmoo teessanii wanni kun jedhame isin maaltu isinitti dhagayama usum seerriyaati mana harattee bula osoo jedhaniiti maal isinitti dhagama akkasuma baabaan kenna abuyaayaan mana kana jira osoo jedhaniiti maaltu isinitti dhagayama ana kanatu na dhukkubsaa jiraan ila intalti tun osoo mana durriyyee bulti mana kashalabbee bulti naan jedhani wallaahi billaahi dhaba mana haa godhu hin dubbadhu dhimma dhuunfaa kiyyaati kun dhimma dhuunfaa kiyyaati kun garuuyyuu jechuudha dhimma haati tiyya dhimma abbaan kiyya dhimma zariin tiyya ittiin arrabamtu jechuudha dhimma boru gandi kiyya ittiin arrabamu abbaan kiyya osoo waan kana dhagaye wallahi naasuurraa hin hafu abbaan koo jechuudha usuu waan kana dhagayeeti jechuudha zariin tiyya takka osoo waan kana dhageette namni natti aanu tokko aadaadonni tokko firoonni kiyya waan kana dhaganii wallahi naasuu tanarraa hin hafan tokkoffaa muyattiin tun waan kana eessa baratte lammaffaa wannummaan kunuu eessaan nu seene naan jedhanii jechuudha kanaafi tana narraa buusaa haddaa miti boruu miti iftaanii miti fafatana narraa buusa isin kadhateera alsoomman isin qabe ormummaan isin qabe guddaan isin qabe diqqaan isin qabe kan ulfa garaa qabdu ulfa kan keessaniin si qabe kan ulmaa garaa qabdu ulma keetiin si qabe kan sheekaatis kan qeesiitis akkaataa amantii keessanitti isin qabe waan kana naa baasa wallahi waan kanarratti inshaallah waan fedhan osoo na godhani wallahi qaama kiyyarraa mulqadhee qullaa deemuudhaa deema waan kanarratti والله كلها ملكتي لستريتي أنا ملكتي ديما مالي أبدا حتى أنت بدينك والله أمي أدنياتي يا هاتنا هاتاتو أنا هنقيس دبيتنا والله هنقيس دبيتنا لبوتي يررت دابايتو خلاص ما كان جال وصول كنا بس رجعي دابا وصول كنا بس رجعي دابا نانا جيفنا وصول كنا بس duute qarbii jirti osoo naan jedhanii irra gaariidha jechuudha. Kanarraa mokkooti akka isaan lachuu jedhanii lafa dhiitan kanaa miti lafa dhiitaa tanaa miti dubbiin boru bakka hedduu geetti argitanii boru bakka hedduu geetti. Dhaga'i. Laattuu ni fakkaateetti argaa jira laattuu ni fakkaatte. Ana kan jedhu takkatti ma jedha halaali yuusaan takkatti jedhan halaali yuusaan takkatti ma kuwa hodhodhodha jedhan. Ustaz takkatti ma kuwa hodhodhodha jedhan meeqoo yaa sheekoti namni eega himate argaana baasa yoo jette dhiirtitti irra deebitee kanuma kuundoorga guyyaa sadiiti haasa'uun gaarii miti mee gurra walii kennee baabaan waan jedhan dhageeffannee karaa isaan numarra an deebna ati eega himatte takkatti manaa dhagayaa jetti dhiirtitti dhiirillee takkatti manaa dhagayaa kuundoorga baasaa yoo jedhan kanuma malee waan biraatii miti jedha ammaaf ati cal'isiitii manguddoo si dura jiru ulamaa si dura jiru dhageeffadhu cuqillee curuqillee jedhaniiti dhageeffadhu waan isheen jedhan dhageeffadhu calliftee waati bichaan qaaqaa bulte nutti hin tolu maal jettan sheekota isin qaaqaa dhiifa manaa godha Elibba nama callisuullee gaheerallee maali jennaan nam tokko na waamne anamma ofii kiyyaa itti bilbiluuf lakkoofsa gabbaasee onlaayina irratti argee dhufee seen dubbii si bilbilanaan jedhan eegaa dhaqee dhabeeti nama si bilbilanaan jedhee si galgala kana dhageen dubbii guyyaa 2-3 geetteedhaan quban qabu. Amma ati naa baasaa osoo hin jenne nuu dhugaa teessii arginaa dubbiin akkennaa jedhee seenee kadhee hawaasa kiyyaafis illee. Tokko jedhe lammaffaa dhugaa siif jecha osoo hin laal atamma uduu ilmoon teessan jechuun nu mufachiifte haqiiqaa. Ilmoon tiyya na bira jirtu ilmoon tiyya tana bira jirtu ta'a dirra kiyya akka bajaa na uwwiftesi
المونتي يبي براجرت أتي الموتي جت كنا كنا دمو دي بتين جرين كران سنة تنام نسيم مفتر أنا مرة سيتاري أما نقبل سنة أستاذ أني دبي كوبان كابو دبي